sa'aatii ofii isaaniitii nama barbaadanitti nama hojjisiisanii sa'aatii ofii isaaniitii nama hin barbaannetti immoo biyya nama galchanii jechuudha. Amalli Araboota akkasiidha. Yaa homaa gochuun hin danda'amu. Inni guddaan nageenyaan qaama guutuu bahuu fi deemuu bichaadha jechuudha. Mana isaanii gadi lakkisanii jechuudha. Homaa gochuu wanti danda'amu hin jiru. Sa'aatii nuti barbaannetti osoo hin taane sa'aatii ofii isaaniitii das jedhetti nama gaggeessan jechuudha. Haala isaanii mijeeffatanii. Nuti karoora qabaannee karoora qabaachuu baannee dhimma isaaniitii jechuudha. Isaan barbaadan yoo ta'e isaan nu galchuu hin barbaanne yoo ta'e garuu nu hojjisiisuu danda'anii jechuudha. Kanaaf yaa galus biyya kootitti gala wanti na cinqu hin jiru garuu baay'ee dasna jedhee jira dhugaa dubbachuudha fi wanta hundaayyuu kan waaqayyo jedhetu ta'a jechuudha. Isaan waliin mormummaaf sa'aatii kanatti na galchitan jechuun hin barbaachisu. Isaan waliin lola uumuun isaan waliin jecha badaa walitti deddeebisuun hin barbaachisu. Kan dhufe hundumaayyuu amiin jedhanii fudhachuudhaan alatti jechuudha. Sa'aatii kana keessatti uffata sirreeffachuudhaaf waa bitachuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Haa ta'u garuu uffata bitachuu fi miti meeshaa biyya ormaatitti bituudhaaf miti kan biyyaa baane inni guddaan qarshii hojjennee wayirra oolfannee jireenya keenya gara booruu gaggeeffachuudhaaf carqinee somaa jechuu miti biyya keenyas keessa guutee jira. Inni guddaan wayirra oolfachuu jireenya bor biyya ormaatitti akka nu hin deebisneef biyya keenya keessatti waan tokko sirreeffachuu kan caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota Masiyaarsiitoo jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa qophiin Masiyaarsii gara biyyaa galuuf jirtu kana fakkaata jechuudha. Warroonni natti mufattanii jiraattan dhiifama naaf godhaayi. Nagaan galinaan jedhaan isinin jechuu jaaladha hordoftoonni koo. Gaafan biyyattis galee mootuu na jajjabeessaa sheer naa godhaa. Laayikii naa godhaa yaa sheerii rakkoo miti. Laayikii naa godhaayi jechuudha. Innaa kanumaan isinin jechuu barbaada. Innaa qophiin kiyya biyya galu kana fakkaata jechuudha. Egaa yeroo baay'ee gaafa asteenyee uffata takka lamaan binnu homaa nutti hin fakkaatu jechuudha. Garuu uffata san qumsaaxii keessatti ejjisnu waan ta'eef waan baay'ee illee binnu nutti hin fakkaatu. Gaafa garuu biyya galuudhaaf jennutti gaafa shaanxaa sirreeffachuutti kaanutti humnaa ol uffanni sun nutti baay'ata jechuudha. Osoo fedha keenya hin ta'iin uffata san geetnee galuu dhiisuu irraa kan ka'e kaargoo goona jechuudha. Kaargoo yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti baay'ee rakkoodha jedhanii akkuma warroonni biyya jiran dubbatan jedhaniidha. Garuu ani qabatamaan illee hin agarre jechuudha. Naa tokkoffaa asii qarshii uffatatti baasnee binnee lammaffaa immoo biyyatti uffatatti qarshii itti baasnee fuunee keessattuu warroonni immoo Addis Ababarraa fagaannee deemnu taaksiidhaa kaffallee waa hunda taane uffata san biyyaan gahanna jechuudha. Akka waan uffanni biyya keessa hin jirre wantoonni akkasii sun nu mudata jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaaditanii gaafa biyyaa baanu carqii bituu fi miti jireenya keenya sirreeffachuu fi waan tokkorra oolfachuudhaaf qarshii keenya jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti waa tokko bituudhaaf 10,000 osoo nama hanqatte warri biyya keessaa namni namaa guutu tokkollee hin jiru jechuudha. Asteenyee uffata ofii walitti haruurra caammaa walitti haruurra hanga tawassanii waan qubna gara qabdu caammaa 2-3 waan xiraatii qabu tokko namni tokko bitateetu qarshii isaa yoo warra oolfate wanti sun bu'aa qabaa jechuudha. Garuu qarshiin uffatarra oolee uffanni kun taa'eetuma biliin isa nyaatti malee faayidaa hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Uffata ofitti baay'isuun hin barbaachisu. Kan biyyaa baane hojiidhaaf malee carqii bituudhaaf miti wanta dursuu qabnu dursuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee anumarraan iyyuu dabalate uffatatti kaanna yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa online irratti uffata tokko arginu hin binnaa qarshii sun garuu hir'achaa deemti malee dabalaa akka hin deemne kana isinitti himuun barbaada jechuudha. Garuu asteenyee waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 carqii walirratti tuullee qarshii ittiin binnu sanii qarshii isa walitti qabne osoo biyyatti hojii tokkorra oolchine qarshiin sun ofumaa ishiitii qarshii dabalaa deemte jechuudha. Uffanni faayidaa hin qabu jechuu barbaadetanii gamanumaan jechuudha. Qarshii sun walitti qabamte yoo hojiirra oolte
galii galchaa deemtu guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Garuu uffanni qumsaaxinuma keessa taa'ee waan nama cinaannaqu malee uummata akka faayidaa hin qabu jechuudha. Namni mootu yoo hojii guyyaadhaan gabii isaaf galchu yoo qabaate biyya keessattis faashiniin guutee jira. Faashinii yeroodhaan dhufu hordofuutii hin danda'a yoo hojii qabaate jechuudha. Kanaaf humnaa ol uffata irratti qarshii baasuun barbaachisaa miti isinan jechuu barbaade ta'anii digaamii biyya ormaatitti deebi'uu irraa hanga biyya ormaa keessa jiru jabaannee hojjannee qarshii keenya wayirra oolfannee biyya keenya galee jireenya keenya gaggeeffachuutu caala malee of baraaxessuun gaariidha jedhee hin yaadu ani akka nama tokkootitti jechuudha. Annaa gaarii miti waan ta'eef nullee hin fayyadu waan ta'eef biyya ormaatitti nu deddeebisaa ta'a waan ta'eef qarshiin jiraate ta'e taanaan biyya keenya keessatti illee uffanni bareenni guutee jira. Akka barbaannetti faashinii hordofuu dandeenya. Faashinii yeroo waliin deemuutii dandeenya jechuudha. Uffanni nuti asitti nutti bareedee binnu tarii gaafa biyyatti galle nutti mijachuu dhabuu danda'a. Jechuudha naani uffanni alaarratti gaariidha jedhee bitee gaafa deebi'ee mooto ofii kiyyaa asittuyyuu deebisee uffadhu yeroo itti na jibbisiisutu jira jechuudha. Garuu wanta yeroo waliin deemu yoo godhanne mootu baay'ee barbaachisaadha. Qarshii keenya haa xiqqaattu siiti wayirra oolfachuu yoo dandeenye waan tokkorra hojii tokkorra bakka yoo ittiin oolfanne qarshii sun gabii nuu galchaa deema jechuudha. Innaa uffanni faayidaa hin qabu. Meeshaaleen faayidaa hin qabu. Meeshaaleen faayidaa hin qabu yoo baay'ate akka malee jechuudha. Wanta itti fayyadamnu hin qabna yoo ta'e tirfiin homaata akka wanti inni nu fayyadu hin jiru. Waan taa'ee mana keessatti awwaara dhuguu malee jechuudha. Meeshaa ijoo wanta yeroodhaaf nu barbaachisu wanta yeroodhaaf itti fayyadamnu yoo bitanne achirnaan kan hafe qarshii keenya hojiirra oolchuu. Qarshii keenya waa ittiin bitachuu. Meeshaa sana osoo bitame illee boru gadi baasnee hin gurgurru osoo jenne gatii hanga dura ittiin binneessan nu baasuu dhabuu danda'a jechuudha. Kana jechuun meeshaa mana keessatti nu fayyadu osoo hin taane garuu humna keenya ilaalleetii deemuun barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Nuti kan hojjennu mana madaamii keessadha. Kan argannus immoo damoosni hangam akka ta'e hin beekna. Qarshii teenya immoo yoo seeran hin qabatin yoo seeran hin guduufatin yoo har'a waa irra hin oolfatin biyyatti garuu jireenya nutti almaachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Obboleewwan baay'een akkuma argitan yuutuubaroota kan ta'anii warroota biyya galanii ijoollee godhatanii jireenya isaanii osoo gaggeeffachaa jiran osoo hin jaalatin dirqama warra as deebi'ee dhufaa jirutu jira jechuudha. Osoo kaleessa birrii san warra oolfatanii jiraatanii osoo lafa takka ittiin bitatanii jiraatanii lafa san waggaa 2 keessatti osoo deebisanii gurguranii dachaa lafa san irraa argatanii jechuudha. Deebisaa biyya ormaatiyyuu isaan hin barbaachisu. Nuti immoo wanti itti nu gohoomne tokko yoo jiraate carqii walitti haruudha jechuudha. Akka nama uffata bituudhaaf biyyaa bahe innaa uffanni akka nama barbaachisa garuu seeraan ta'uutii qaba. Meeshaan nama barbaachisa garuu humnaa ol ta'uutii.